रेडियो वर्रोंगेलाती। रेडियोon वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Tamaam Faaris Abduun jedhama. Akkuma maqaa koorraa hubattanii yeroo dhaloota koorraa kaatee yeroo muraasaa fi ani amantaa kiristaanaa keessa hin turre balaaleffataa amantaa kanaati. Nama amantaa kiristaanaa baay'ee balaaleffatuu fi irratti hojjechaa turedha. Gara biyya Sudaanii keessattan guddadhee biyya sanatti akkaataa itti kiristaan booji'an akkaataa itti qabeenya kiristaanaa balleessanii fi tokkummaa kiristaanaa diigan baradheera. Xonqaayii ta'ee hojjedheera jechuudha. Jinni 16 wajjiniin hojii gurguddaa nama hojjechaa turedha. Kitaaba Abumaashira Qalfaleq jedhamu tokko baradheen ture. Kitaabni kun waa'ee seexanaa nama barsiisa. Dhuga ba'insaa dinqii kanaa kutaa tokkoffaasaa sagantaa keenya har'aa keessatti dhaggeeffattu. Harka fuunni attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenya. Reediyoon warroongeelaa har'as sagantaa ishee garagaraa guyyaa har'aaf hin ta'u jettee qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti dhuga ba'insa duwwaa miti ergaa sagalee waaqayyoos qabna. Lubii Bulii Bayyanaa biyya Jarman irraati. Torbee darbee hafuuratti guddachuu kan jedhu ergaa sagalee waaqayyoo kutaa tokkoffaa nu jalqabanii turan. Barsiisa walittaan seediyaatu kana kutaa lammaffaasaa har'aa isinii qabannee dhiyaanneerra. Atuu dubbannu dhuga ba'insa isaa guyyaa har'aa kan nuuf yeroo obboleessi keenya Tamaam Faaris faarfannaasaa isa dinqiitiin saba waaqayyoo tajaajilaa kan jedhu si'a ta'u sagantaa keenya har'aa kanas kan ittiin seennu faarfannaasaa tokko isiniif leera. Egaa amma sirra deebi'ee sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaa. Ibsaan waaqayyoo, ibsaan waaqayyoo, ibsaan waaqayyoo, ibsaan waaqayyoo, ibsaan waaqayyoo, ibsaan waaqayyoo. Amalee naamnee narra, amalee naamnee narra, amalee naamnee narra, sitiyoo naamoo narra, amalee naamnee narra, amalee naamnee narra. Amalee naamnee narra sitiyoo naamoo narra. Irra deebi'ee nagaa koo kabajaan guutameen isin gaafadhaa. Akkam jirtu hordoftoota raadiyoo warra wangeelaa Awurooppaa. Torban darbee mata duree hafuuratti guddachuu jedhu irratti yaada gabaabaa wajjiniin hirmaannee turre. Akkuma achirratti dubbadhee dubbii isa ittaanuu torban itti deebina jennee gargar deebinee turre. Barumsa kana kan nuti barataa jirru ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti ergisa duraa boqonnaa 1 kaaseeti. Yaadichi garuu boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee hamma 6tti dubbiseetan waliin sagalee waaqayyoo keessaa hirmaataa turre. Mee ammas irra deebi'ee sagalee sana dubbiseen walumaa wajjiniin sagalee waaqayyoo keessaa yaada har'aaf qabnu immoo wajjin hirmaanna. Ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti ergisa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasee akkas jedhama dubbiin waaqayyo waaqa keenya. Anis yaa obboloota koo akka warra yaada foonii duukaa bu'aniitti Kiristoosittis immoo xobbee mucoolii ta'aniitti isinitti dubbadhe malee akka warra yaada hafuura duukaa bu'aniitti isinitti dubbachuu hin dandeenye. Anis aannan akka dhugdaniifan isiniif kenne. Isin nyaata jabaadhaa fi hin geenye turtani. Ammumayyuu hin gahin jirtu. Isin ammayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'uuti.
hinaaffuu fi wal qoccoluun erga isin gidduu jiraate isin warra yaada foonii duukaa bu'an mitiiree akka yaada namaatti jiraattu mitiiree isin keessaa inni tokko ani kan Phaawulosii jedhe inni tokkos immoo ani kan Apholosii yommuu jedhu warra akka yaada namaatti hojjettan ta'uu keessan mitiiree egaa Apholos kun maali? Phaawulos kunis maali? Anis hojjettoota warra gara amantiitti isin waamanidha. Nus adduma addaan akka gooftaan nuuf kennetti hojjenna. Ani nan dhaabee Apholos bishaan obaasee Waaqayyo garuu in guddisa ture jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaa ammas fuula kee duratti dhiyaanne irraa yaa Waaqayyoo dubbiin kee dhugaadha nama qajeelchaa. Dubbiin kee dhugaadha yaa Waaqayyo karaatti nama deebisa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin warra sagalee kana dhaggeeffataa jiran hundumaatiif kara dubbii keetii itti dubbachuun nutti dubbachuun maqaa Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo dubbiin kee gara jireenya keenyaa gaafa dhufu yaa Waaqayyo wanta nurraa harca'uu qabu nurraa harcaasa. Jireenya keenya xaliilchinee qulleessinee akka nuti ilaalluuf nu gargaara. Yaa Waaqayyo gooftaa ammas sagalee kana keessatti waldaan kiristaanaa amantoonni akka isaan ittiin of ilaaluu danda'aniif dubbiin kun immoo gara ijoollee keetii yeroo dhufu yaa Waaqayyo gooftaa akka inni isaan fayyaduuf akka inni isaan ijaaruuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin tokkoon keenya gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo warra dubbii kee dhaga'anii akkasumatti deddeebi'an utuu hin ta'in warra dubbii kee dhaga'anii dubbii keetti jiraatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu taasisi. Bara dhumaa kana keessa yaa Waaqayyo hojii keetiif namoota waamte hundumaatti yaa Waaqayyo gooftaa kara dubbii keetii jireenya isaanii jijjiirtee hojii mana keetiitiif isaan qopheessuun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo waldaan kiristaanaa akka yaada keetiitiif akka itti waamamte sanatti yaa Waaqayyo hojii mana keetii fiixaan baasuu akka dandeessuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waldaa kiristaanaatti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Yeroo kanatti obboloota koo bakka jiran hundumaatti sagalee kana dhaggeeffataniif maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin fayyinna ta'uuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jijjiiramuun haa ta'uuf hubannaan haa ta'uuf qalbeeffachuun haa ta'uuf itti jiraachuun haa ta'uuf yaa Waaqayyo dubbii kee kanaan kan mormu immoo hojiin diinaa hafuurri dukkanaa hojiin seexanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hojiin foonii hojiin biyya lafaa gab akka inni jedhuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan kadhadha. Yaa Waaqayyo nutti dubbadhu isa dhageenya hafuura keenya isa keessaati nuuf bani yaa Waaqayyo irraa hafaa yeroo keenyaatti ati nu wajjiniin ta'i. Anas na gargaari obboloota koos gargaari waan nu dhageesseef guddaas galateeffannaa maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma yeroo darbe dubbannetti waa'ee hafuuratti guddachuu waldaa Qorontos keessaa fuunee ilaalaa ture. Waldaan Qorontos waldaa rakkoo guguddaa qabdu akkasiin taate kaafnee haala dhaabiinsa waldaa sanaa ilaallee rakkoo waldattii sana keessa jiruuf immoo kan waldattii dhaabe Phaawulos waan ta'eef haala waldattiin itti jirtu waldaa Qorontos keessaa Phaawulosiif barreessanii Phaawulos immoo deebii gaaffii sanaatii fi deebii inni deebise jennee ergaa warra Qorontos isa duraa Phaawulos warra Qorontosiif barreesse isa duraaf isa lammataa akkasitiin ilaalleella. Egaan ammas akkuma yeroo darbe kaafne waldaan Qorontos rakkinni isee maanni isa jedhu isa duraa kaafne ilaallee turre. Rakkoo waldaa Qorontos inni duraa amantoonni waldaa Qorontos keessa jiran waliranii turanii jennee dubbanneerra. Inni tokko an kan Phaawulos jedha, inni tokko ani kan Apholos jedha, inni tokko immoo ani kan Yesuus jedha, inni tokko an kan Phexros jedha. Akkasittiin waldaan kaayyoo tokkoof yaada tokkoof hojii tokkoof walitti qabamte gargariramte yaada garagaraatiin duuka namoota hordofan mataa isaanii uummatanii hiramanii yeroo isaan ta'anii ilaalleetu kanaan xumurre. Egaa maal jedheen dubbadhe yeroo darbe rakkoon kun waldaa Qorontos duwwaadha moo har'a waldaan kiristaanaa biyya lafaa kanarra jirtu hojiin ergaan misiyoonii itti kenname keessattuu ergaan waldaadhaaf bara seenaa kanatti kenname waldaan ergaan isheen qabdu tokkittiidha. Sunis kan inni irratti hundaa'u hundumti keessan akka na hubattaniin barbaada irratti akkasin dubbifattaniin barbaada. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 kaasee hamma 20tti ergama gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buutotaatti kennee deemeedha. Egaa dhaqaa
namoota hundumaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti cuuphaa. Abboommii koo akka isaan eeganiif isaan barsiisaa. Akkasumas immoo duuka buutota koo isaan taasisaa. Anis amma biyya lafaatti isinii wajjiniin ta'a ergaan jedhu sun the great commission the church has to do. That's the mission why the church exists today in this world. Why the church is alive today. Maaliif waldaan amma biyya lafaa kanarra jirti, maaliif jireenyatti jirti kan jedhamu kana gochuudhaaf. Dhaqanii namoota gooftaan beeknetti sagalee waaqayyoo dubbachuudhaaf, warra yeroo isaan sagalee kana dhaga'anitti immoo jara barsiisuudhaan, cuuphuudhaan, kaayyoon waldaan jirtuuf namoota duuka buutuu nama tokko taasisuuf hin ta'in. Duuka buutuu paastarii guddaa tokko, duuka buutuu Pheexroos, duuka buutuu Phaawulos, duuka buutuu Aphoolos gochuuf hin ta'in. Namoota gara gooftaatti dhufan duuka buutuu gooftaa Iyesuus Kiristoos akka goonuuf ergaa guddaan kun waldaadhaaf kenname jechuudha. Kanaaf gaa waldaan kamiinuu biyya lafaa kanarra addunyaa kanarra jirtu waldaan kiristaanaa kan Kiristoos hojjechuu kan isheen qabdu jechuudha. Egaan rakkoon waldaa Qorontos keessa jiru sun yoo waldaa amma jirtu kana keessa jiraate ergaa gooftaa Yesuus Kiristoos waldaadhaaf kennee deeme kan the mission that has given to the church isatti akka inni gufuu ta'uu hubannaa jechuudha. Accomplish yookaan akkaseen galmaan hin geenyeef ergaatti kenname sana akkaseen isa fiixaan hin baafneef gufuu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma yeroo darbe dubbanne waliranii taa'uun gartuu uummatanii taa'uun ergaa gooftaan nutti kenne sana hojii waldaan waamamteef sana akka nuti galmaan hin geenye gufuu nutti ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo darbe dubbadheen ture ergaa seexanii nutti kenne, ergaa biyyi lafaa nutti laatte, ergaa foonni keenya nutti kennetu har'a waldaan baay'een keessumsiisaa jirraa jechuudha. Isa nutti kenname dhiifnee isa nutti hin kennamne hojjechaa jirra. Walirree walamachuudhaan, wal jibbuudhaan wanta garaagaraa keessatti qabamtee jirti waldaan. Egaa rakkoon waldaa Qorontos inni duraa waliruu akka ta'e ilaalleera. Lakkoo waldaa Qorontos har'a immoo wajjiniin ilaallu inni lammataan rakkoon isheen qabdu ergaa gara Phaawulos gara warra Qorontositti ergeessa duraa boqonnaa 5 irratti agarraa akkas jedha. Amma immoo halaalummaadhaan warra saba Waaqayyoo hin ta'in keessatti illee salphaatti hin ilaalamnetu isin gidduu akka jiru dhaga'ameera. Namni haadha buddeenii isaa akka haadha manaatti wajjin jirutu isin gidduu jira. Isinis of bokoksitanii jirtu. Namni waan akkasii godhee kuni isin keessaa akka baafamuuf boo'uunis isiniif hin ta'ure. Fooniin yoo isin irraa fagaadheeyyuu hafuuraan isinii wajjiniin jira jedhee Phaawulositti hima. Waan nama dinquudha. Waldaa Qorontos keessa rakkoon jiru waan nama dinqu namoota biyya lafaa keessa jiran keessallee hin jiru jedhaan Phaawulos. Namooti gooftaa hin beekne, namooti Kiristoos Yesuus itti hin amanne garuu naannoo waldaa Qorontos jirtu keessa biyya Qorontos keessa jiran gooftaa hin beekne illee cubbuu akkasitti qabamanii hin jiranii. Isin gidduu garuu cubbuu nama qaanessu, cubbuu ejjaa, cubbuu silaa ittiin lafa laaluu qabdan, cubbuu itti silaa qaana'uu qabdan, cubbuu itti silaa yeella'uu qabdan isin gidduutti baattanii teessanii jirtu. Cubbuun akkasii kun immoo biyyi lafaarree har'a cubbuu kana gochaan jirtu, cubbuu kanatti qabamteen jirtu. Maanni cubbuun sun yoo jettanii jedha Phaawulos bakka kanatti yeroo dubbisee dhageessaniittu nama haadha buddeenii isaa wajjin fuudhee wajjin hin jiraatutu isin gidduu jira jedha. Waaqayyoon waa oolchuuf yeroo tokko maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Kana akkuma laayyootti ilaalu. Silaa waa'ee nama kanaatiif qaana'uutuu qabani. Silaa waa'ee nama kanaatiif waldaa Qorontos keessa dura taa'onni waldaa ta'anii amantoonni waldaa sana keessa jiran yeella'uutuu qabanii wanta akkanaatti silaa namoota gooftaa hin beekne gidduutti arrabsoodhaaf taaneerra jedhanii kana silaa irraa deebi'uuta qabanii hojii nama sanaatti of bokoksaniiru. Gara biraadhaan maal jechuudha? Of jajanii nama sana akka gootaatti ilaalanii taa'anii jiru jechuudha. Ejja biyya lafaa keessa hin jirre. Cubbuu namooti gooftaa hin beekne illee godhan hin dhaga'amne takkaa namni haadha buddeenii isaa maal jechuudha? Haadha manaa abbaa isaatii fuudheetu wajjin jiraataa jira namni kun. Garuu immoo waldaa keessa jira. Bifa kan biraadhaan nama kana yeroo laallu tarii tajaajilaadha ta'a, tarii daaqoniidha ta'a,
tarii durataa jaarsoliiti ta'a, tarii garee faarfannaa keessa jira ta'a, tarii garee kadhannaa keessa jira ta'a, tarii immoo miseensas ta'an beenu. Garuu waldaa keessa jira namni kun. Namooti isaa wajjinii waldaa keessa jiran immoo dhimma kanatti silaa yeella'uutuu qabanii of bokoksaniiru, of tuulaniiru. Waaqayyo nu haa oolchu firoo tokko. Tarii jireenya akkasii jiraa laata? Har'a waldaa kiristaanaa keessatti ejji akka waan salphaatti ilaalama. Haadha manaa ofii gadhiisanii dhaqanii kan biraa fuudhuun eegan biyya Jarmanii ana keessa dhufe yeroo dhiyoodha. Biyyuma keessa jiru biyya keenyatti illee salphaa ta'eera. Namooti guguddoo jiran faarfattooti guguddaan keessaa'uu fakkeenya taaf godhachaa jiru. Namooti maal jedhu maal ebaluu faan paastara ebaluu gadhiisee kan biraa fuudhe miti. Haadha manaa lammataa fuudhe miti. Maal faarfataa ebaluu haadha manaasaa gadhiisee kan biraa fuudhe miti. Anis kan biraa yoon fuudhe rakkoo maalii qaba? Kunoo tajaajilaa jira miti inni rakkoo tokko malee. Seexana baasaa jira miti, dhukkubsataadhaaf kadhataa jira miti. Rakkoo maaluutu jira? Haadha manaa lama sadii fuudhee rakkina maalii jira see kana gadhiisee? Waaqayyo nu haa oolchu. Amma yeroo dhiyoo firoota koo maqaa isaan dha'u raadiyoo waan ta'eef nama baay'ee beekamaa, nama bara baay'ee wangeela hojjete, nama biyya keenyaa dhalataa Itoophiyaa ta'e, addunyaa kanarra iddoo baay'ee dhaqee tajaajilu, baay'ee na keessi koo na cabee maal jedhanii natti himanii ani haadha manaa lama hiikee lama fuudhuusaa beekaa, amma immoo isee sadaffaa fuudhe gadhiisee arfaffaa fuudhuudhaaf qophaa'aa akka inni jiru namooti haasaa keessa natti himanii. Kun hojii wangeelaatiif hammam gufuu akka inni ta'e. Wangeelli keenya wangeela qulqulluudha. Wangeelli keenya qulqullummaadhaan hojjetama. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Firoota koo namni dadhabee kufuu hin danda'a. Namni utuu hin beekin cubbuutti qabamee karaarraa ce'uu hin danda'a. Isa miti kan hin dubbataa jiru. Garuu itti qophaa'anii, itti yaadanii, cubbuudhaan qabamanii irraa deebi'uu saalfatanii namni inni kamiinuu inni guddaan inni xinnaan dogoggoruu hin danda'a. Garuu Waaqayyo gooftaan keenya kan inni barbaadu dogoggorarraa nuti akka nuti deebinu barbaada. Isa karaa qajeelaa hin taane irra deemaa jirru sanarraa akka nuti deebinu barbaada. Waldaa Qorontoos keessatti amantoonni waldaa sana keessa jiran it's normal for them. It's normal akka normaalitti ilaalu. Waaqayyo nu haa oolchu cubbuu hammina akkasii cubbuu ejjaa akkasii akka normaalitti ilaalu Waaqayyo nu haa oolchu. It's not normal. Kun normaalii miti firoota ko. Itti na'uu qabna sila. Kufnee Waaqa duratti kadhannaadhaan isinitti meera na hubadhaa namni dogoggoruu hin danda'a. Waaqayyo nama dogoggora isaarraa deebi'utti gammada. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Egaan rakkoo waldaa kiristaanaa Qorontoos keessa ture keessaa inni tokko cubbuu hamaa namoota biyya lafaa keessa hin jirrellee godhanii qabamanii jiru. Nama ejja akkasiitti qabametu waldaa keessa jira. Tarii tajaajila irra jira namni kun. Waldaa irraa maalirraa madde rakkoo kanatti qabamuun? Akka normaaliitti wanta kana ilaaluun maalirraa dhufe? Silaa wanta kanatti rifatanii deebi'uutuu qabanii soke rakkoon hin jiru jechuun maalirraa dhufe? Inni irraanfatinaa mata duree dubbii kooti. Hafuuratti guddachuu. Waaqayyo nama guddisa. Akkuma yeroo darbe dubbadhe waldaan kiristaanaa fayyaa taate. Waldaan kiristaanaa bu'uura gaarii irratti bu'uureffamte hin guddatti. Maallaqatti hin guddatti. Jaalalatti hin guddatti. Tokkummaatti hin guddatti. Wal kabajuutti hin guddatti. Dubbii Waaqayyoo dubbatuutti luboonni, tajaajiltoonni, warri wangeela lallaban, faarfattoonni, ergamoonni achi keessaa bahu hin guddatu. Ijoollonni mana Waaqayyoo keessatti dhalatan sagalee Waaqayyootiin guddatu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waldaan keessan maal fakkaatti laata? Waldaan Qorontoos akkasitiin ilaalleera. Firoota koo waldaa isin keessa jirtan maal keessa jirti? Maal fakkaatti? Akkamitti jirti? Amantoonni waldaa keessa jiran haala kam keessa jiru? Gooftaan sagalee dhageenya kanarra dhaabannee akka nuti of ilaalluuf nu haa gargaaru. Anis akka of qoruuf, isinis akka of qortaniif hojiin harka keenya keessa jiru wangeelaa kun akka inni nurkatti hin aloomneef, akka inni nurkatti hin banneef, akka inni nurkatti hin tuffatamneef, akka inni akka humna godhatetti deemuuf Waaqayyo sodaa isaatiin keessa keenya haa gootu. Karaa irra jiru daandii badiisaa irra deemaa irra akka nuti deebinuuf gooftaan nu haa gargaaru. Waldaan Qorontoos
rakkoon ishee inni lammataa kana. Torbee dhufu waldaan Qorontos rakkoon ishee inni sadaffaan maali? Egaan jalqabaa kaafnee ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti erge boqonnaa 1, 2, 3 ilaalleerra. Amma immoo warra 5 ilaalleerra. Boqonnaa 6 irratti rakkoo maaliitu waldaa Qorontos keessa? Waldaan irra jirtu sana keessatti torban isa taanutti itti deebina. Waaqayyo amma sanatti hunduma keenya haa gargaaru. Nagaas isiniif laatu. Nagaa Waaqayyootti turaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Yeroo deddeebi'ee maqaa kootiin dhawame singatoo ani simbuusu sinni sun gadhiini boonime jedheetu na jajjabeessa abdiin koo yeroo hundumaa kanaaf dhaadannoon koo isaa of jajuun koo guyyaa hundumaa. Yeroo deddeebi'ee maqaa kootiin dhawame singatoo ani simbuusu sinni sun gadhiini boonime jedheetu na jajjabeessa abdiin koo yeroo hundumaa kanaaf dhaadannoon koo isaa of jajuun koo guyyaa hundumaa. Ibsaan Waaqayyo, ibsaan Waaqayyo, ibsaan Waaqayyo, ibsaan Waaqayyo, ibsaan Waaqayyo, ibsaan Waaqayyo. Ammallee naannoo ammallee naannoo. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufama. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenyaa biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha. YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Egaa jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yeroon nu hafee kan dhuga boomsaati. Dhuga boomsa obboleessa keenya Tamaam Faarisii wajjin yeroo eebbifamaa qabaadhaan isiniin jedhaa. Dhuga ba'iinsi kunooti. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Saba Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanii. Nagaa koote Waaqayyoon haa galatu. Ani maqaan koo Tamaam Faaris Abduun jedhama. Akkuma maqaa koo irraa hubattanii yeroo dhaloota koo irraa kaatee yeroo muraasaa fi ani amantaa kiristaanaa keessa hin turre. Balaaleffataa amantaa kanaati. Nama amantaa kiristaanaa baay'ee balaaleffatuu fi irratti hojjechaa turedha. Gara biyya Sudaanii keessattan guddadhee biyya sanatti akkaataa itti kiristaan booji'an, akkaataa itti qabeenya kiristaanaa balleessanii fi tokkummaa kiristaanaa diigan baradheera. Xonqaayii ta'ee hojjedheera jechuudha. Jinni 16 wajjiniin hojii gurguddaa nama hojjechaa turedha. Kitaaba Abumaashira Qalfaleq jedhamu tokko baradheen ture. Kitaabni kun waa'ee seexanaa nama barsiisa. Seexanni gosoota baay'eetu jira jetti kitaabattiin kuni. Gosoota baay'ee keessaanii gosa 2 kanan baradhe. Isheen baradhe kun Ibiliisaaf Jinni jedhamtee bakka lamatti qoodamti. Ibiliisa kan jedhamtu kun ija fooniitti kan hin mul'anne, qilleensa keessa deemuudhaan kan nama miitu jenneetu kan baranne. Jinni jechuun garuu Jinni kan jedhamu achirratti kitaaba koo kanarratti ijuma fooniitiin argamuu kan danda'u jedheetan baradhe. Akkuma baradhee raawwadheen kitaaba koo kitaaba Abumaashira Qalfaleq jedhamu kanarratti dhuftee jinni naa mul'atte yookaan seexanni dhuftee naa mul'atte seexana 16 turte. 16 ishee kanaan waa baay'ee hojjechaan ture egaa. Mee seexannoo hafuuraa atamitti seexannii fooniin argama jechuu dandeessu isa kanatti ibsuun barbaada. Kitaabni kun
afaan arabiffaatiin kan isheen barreeffamtee jirtu waraqatumadha. Waraqatuma kana banee yeroon dubbisu waraqatumti ani dubbisaa jiru kun akka iskiriiniitti naaf jijjiirama jechuudha. Akkuma nama kompiitara isaa banee ilaalu akkanuma naa taati. Yeroo kana jinniin kun yookaan immoo seexanni kun nama fakkaatteetu dhuftee kan isheen natti mul'attu. Yeroo natti mul'attutti biyyan barbaadetti ishee erguu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf xonqaa'een tokko namni seexana kanaan hojjetu biyya kana taa'ee biyyoota adda addaa xonqaa'ee jiranii wajjiniin karaa ishee kana wal quunnamuu hin danda'a. Lammaffaa mana barbaadeef iddoo barbaadetti ergee miidhaa barbaachise geessisuu danda'a jechuudha. Ergan baradhee booddee seexana 16 yookaan jinni 16 kana kitaaba koo kanaa waliin fudhadheen gara biyya kootti galee gara biyya kootti gaafan galu biyyi dhaloota kootii kiristaanotaan marfamanii jiru turan. Akaakaan koo baay'ee nama xonqaa'ee nama cimaadha. Akka raboota maddiin isaallee mummuraa kan ta'e biyya rabootaa keessa waggaa dheeraa kan jiraatedha. Haa ta'u malee biyya keenyatti amantaa kiristaanaa kana balaaleffachuudhaan amantaa isaa nama baay'ee babal'isaa ture. Haa ta'u malee yaalii baay'ee kiristaanota warra dur turan irratti godhaa ture. Akka barbaade qabachaa ture. Akka barbaade booji'aa ture. Yeroon biyya kootti galu akaakaan koo akkasinaan jedhe ture. Dur naan jedhe utuutiin dhalatiin dur biyya kana keessatti namoota baay'ee booji'eera jedhe. Namoota baay'ee argitu kun hundumti isaaniiyyuu amantaa keenya kanatti hin jiran turanii naan jedhe. Haa ta'u malee ergan biyya arabootaa kana keessa turee galee booddee namoota kana baay'ee isaanii booji'an jira naan jedhe. Amma garuu naan jedhe pheenxee kan jedhamtu tokko dhuftee lafa qabattee jirti jedhe. Biyya qabattee jirti jedhe. Isheen pheenxee jedhamtu kun garuu akka kanaan dura ani qabachaa ture sanatti naa qabamuu diddee jedhe. Maaliif ennaan naa qabamuu diddee numanitti ergaa hin danda'amu numanitti ergaa hin danda'amne waa'een jira kana naa galuu dideeraa jedhe. Kanaafiyyuu naan jedhe akaakaan koo jirattiin kun isumarra darbitee iyyuu naannoo kootti dhuftee immoo sirba ishee banattee jirti jedhe. Guyyaa ani waaqeffannaa yookaan immoo kadhata mataa kootii qaburra fiddee kadhata kee'ettee jedhe. Naannoo mana keenyaatti iddoo 4tti waaqeffannaa qabu warri pheenxee yookaan kiristaanonni kun jechuudha. Fillafiitii mana keenyaa duuba mana keenyaa garasi garanaan mana keenyaarra mana nama dhuunfaatti waaqeffatu. Yoom waaqeffatu guyyaa kamisaa sa'aatii 1 hanga sa'aatii 3 hanga sa'aatii 4 akkana waaqeffatanii galu galgala jechuudha. Akaakaan koo kun yookaan immoo maatiin koo kun immoo galgala guyyaa kamisaa sana irraa kaasanii waaqeffannaa mataa isaanii qabu yookaan adaraa kan jedhamu taa'aa bulu turanii jechuudha. Haa ta'u malee jirri kunis warri pheenxee kunis jira kanaan mormuudhaaf jecha guyyaa sanarra fidanii waaqeffannaa keewwatan. Yeroo isaan achi kabaroo isaanii tumanii waaqeffannaa isaanii jalqaban akaakaan koo yookaan maatiin koo hin jeeqamu turan keessi isaanii nagaan argatu ture. Kanaaf akaakaan koo akkasinaan jedhe jira kana waa baay'ee hojjedhee dadhabeera waan ta'eef amma immoo isee ati baratte kana seexana kana yookaan jinni ati baratte kana itti ergine jirattiin kun asii dhabamuutu irra jiraataa jedhe. Utuu jirattiin kun garuu asiin ka'in waaqeffannaan keenyaa kun waan itti fufunatti hin fakkaatu naan jedhe. Kanaafuu kana balleessuudhaaf meeteetti barattee dhufte kanaan yaalii goonannaan tole kaa anis kanumaaf hin baradhee kanumaaf na barsiiftan waan ta'eedhaaf maal rakkoo qaba jedheen guyyaa kamisaa tokko irra galgala tokko gadi teenyee jinniin koo yookaan seexanni koo 16 turte waan ta'eef 16 ishee kan 4 qoonnee 4 warra fillafiitii keenyaatti ergine kiristaanotatti 4 warra duuba keenyaatti 4 warra bita keenyaa 4 warra mirga keenyaatti erginee teenya turre. Haa ta'u malee gartuu 4 kana keessaa gartuu tokko duwweetu yaalii xiqqoo ishee godhe dhufe. Yaalii isheen gootee dhufte attam gootee dhuftee jennaan jirattiin jilbeenfattee akkuma teen sagada jalqabdeen olitti linnee hirribatti buufnee yaada ishee harkaa waliin dhoofnee dhufnee nuun jette. Isheen iddoo 3 garuu dadhabnee dhufnee nuun jette. Warra iddoo 3 dadhaban keessaa tokkotu dhufe ture. Attam gootee dhuftee jennaan homaa gochuu hin dandeenye jette. Maal ennaan maal karaan ol seenan hin jiru jette. Maaliif ennaan jirattiin balbala ishee dura karaa ol seenan duratti abidda qabsiifattee balbala ishee dura abidda tachuu ol boba'a nuti immoo humna abiddaa kanarra darbinee ol seenuu waan dadhabneef dhiifnee dhufneerraa jette. Haaleluyyaa. Isheen lammaffaa immoo atoo attam gootee dhufteettaa jennaan isheen immoo nuti homaa gochuu hin dandeenyetti. Maal ennaan maal jirattiin mana isheetti kellaa ijaarrattee jirti jette. Maanni kellaan ennaan kellaadhuma ijaarrattee jirti. Haa ta'u iyyuu malee kellaa kanarra naanna'ee kan jiru immoo ibiddatu irra jira waan ta'eef humna ibidda kellaa kanarra jiruuf jecha nuunoo kellaa isaanii seenuu hin dandeenye jette. Ameen. Inni nu wajjin jiru isa jinnii mo'udha isa seexana mo'udha Yesuus keenya. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Isheen sadaffaa immoo dhufte atoo attam gootee ennaan nus homaa gochuu hin dandeenye jette.
Maaliif jennaan yeroodhuma ol seenuudhaaf jennu nama hundumarra ibidda jiraa jette. Ijoollee daa'imni dhuunfaatti ibidda qabdii jette. Isheen abbootiin ibidda qabu jette. Harmootiin ibidda qabu hundumarraayyuu dhuunfaa isaaniirra ibiddi jiraa jette. Isaan immoo ibidda kana keessatti fiiganii affiiganiitu iyyuu jette. Hin iyyuu hin wacu jette. Haa ta'uyyuu malee humna ibidda isaaniirraa akkan ol boba'u kanaaf jecha ol seennee waan tokko utuu irratti raawwatiin dadhabnee dhufneera jette. Ameen. Inni isinii wajjin jiru ijoollee waaqayyoo wajjin kan jiru kiristaanotaa wajjin kan jiru haalelooyaa isa jinnii mo'uudha. Isa kiristaanotarra goree ibiddaan gadi ittisuudha. Isa jinnii gadi ittisuudha. Isinii wajjin kan jiru ibidda. Isinii wajjin kan jiru isa xonqaa'ii mo'uudha. Isinii wajjin kan jiru isa anaan jilbeenfachiiseedha. Ameen. Haalelooyaa. Meetiin ittan hima. Waa tokkotu nu dhibe gaafa sana attamittiin jiratti kana duukaa kan jiru kun humni jiratti kanaa jedhe kaakaangoo. Jinnii keenya moo'eera yookaan immoo jinnoota keenya injifateeraa jedhe karaa keessa dadhabameera waan goonu hin beeknu kana booddee jedhee fala dhabneetti dhiifne jechuudha. Waa'ee keessaniif yaalii baay'ee gochaa turreerra jechuudha. Ammayyuu isinitti hima kiristaanonni baay'een waa'ee kiristaanotaatiif ammayyuu gadi ciifamaa hin jiru hojjetamaa jira kallattii baay'eedhaan anatu dhiise malee akka koo kan ta'an xonqaa'onni baay'een kiristaanota addunyaa kanarra jiraniif hojii guddaadha kan isaan hojjechaa jiranii. Garuu waaqayyo gara keenya garuu waaqayyo ibiddaan nu marsee jira. Garuu waaqayyo lolaa keenya haalelooyaa. Meetan arge waa baay'ee isinitti himuu barbaada. Utuu arganne jinnii kanaan kan inni goonuun isinitti himuu barbaada. Mana nama dhuunfaatti isin argina gatii ta'eef utuu arganne kiristaana maraachisuuf itti ergaa turreera jechuudha. Maraachisuuf itti ergaa turreera. Akkuma kana maatii tokkummaa qaban addaan diiguudhaaf abbaa manaaf haadha manaa addaan diiguudhaaf haataa isaanii yaada isaanii wal jira dabarsuudhaaf itti ergaa turreera. Akkuma kana waldoota kiristaanaatti ergaa turreera. Jaarsolii waldaa kiristaanaa luboota keenya paasteroota keenya wangeelaawota keenyatti ergaa turreera. Warra dura deemtota ta'an kanatti kan inni erginuuf jira kana yoo qabannee jenne jira kana yoo salphifnee jenne warra kaan qabachuun yookaan immoo amantoota warra kaan qabachuun salphaadha waan jennuuf jira kanallee xiyyeeffannee hojjechaa turreera. Akkuma kana jinniin kun yookaan seexanni kun qoricha mana namaa keessa awwaaluu dandeessi. Waan an barbaade ergan hojjedhee booddee kitaaba kanarra yoon kaa'u kitaaba kanarraa fuutee dhadhee mana nama barbaade sana keessa awwaaluu dandeessi. Mana nama sanaa keessa yeroo awwaaltu namni mana sana keessa jiru fayyaa akka dhabu nagaansa akka jeeqamu gochuudhaaf itti ergaa turreedha jechuudha. Akkuma kana kiristaanillee qabeenyaan akka oli hin guddanne gochuuf itti ergaa turreedha. Fakkeenyaaf kiristaanni tokko qabeenya qaba yoo ta'e kallattii inni hin beekamneen qabeenya isaa akka inni of hirkaa dhabu gochuudhaaf itti ergaa turreedha jechuudha. Kallattii inni hin beekamneen utuu hin beekin qabeenya isaa akka of hirkaa dhabu gochuudhaaf itti ergaa turreedha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jinniin kun har'ayyuu hojjechaa jirti. Attamitti jalaa oollare yoo jettaniif qorichi isaa isinuma harka jiraan isiniin jedha. Ameen. Mee qoricha isaa isinitti himuun barbaada. Qorichi isaa namicha tokkotu jira ture. Innis akkuma keenya xunqaa'edha. Jinnii 12 yookaan seexana 12 hojjeta ture. Namichi kun manni isaa karaarra ture, karaa makiinaa irra ture. Kanaafuu namichi kun waa baay'ee namoota naannoo sana jiran irratti dalagaa tureera yookaan hojjechaa tureera. Kiristaanota naannoo isaa jiran irratti jechuudha. Namichi kun makiinaan deemee dhufee waggaatti yeroo 2 yeroo 3 balbala namicha kanaa duratti galagalaa dhiiga nama baay'eetu balbala namichaa kanaa duratti dhangala'aa ture. Kiristaanonni baay'een kan nagadan kassaranii rakkina guddaa keessa kan galan hedduu turan. Waaqayyo garuu saba isaa hin gatu waan ta'eef hin dubbate gaaf tokko akkas jedhee waaqayyo kiristaanotatti dubbata ture. Erga namanee natti mujarri kun hafuurri mana nama kanaarraa ka'uu isiniin kan dadhabsiisaa jiru dhiigi nama baay'ee akka dhangala'u kan godhaa jiru isa kanaadha. Yoo isin na kadhattananii hafuura kana nan kaasa naannoo keessanirraa jedhee waaqayyo isaanitti dubbate kiristaanotatti. Gaafa itti dubbatu kiristaanonni silayyuu lafa isaa dhabanii rakkachaa jiru waan ta'eef akka tasaa mana namicha sanaa gara sigara mana kiristaanaatu jira ture. Akkanii waaqayyoon kadhachuu jalqaban. Yoom galgala yeroo hundumaa waaqayyoon kadhatu turan. Yeroo waaqayyoon kadhatan
mana namichi sanaatti harka qabanii ifatu turan. Isa booddee namichi inni xonqaa'een kun anis xonqaa'iidha hin amanne waan ta'eef gara mana isaatti na waame yoo bara 92 jechuudha. Gara mana isaatti na waamee gaafa naquu tamaamnaan jedhe kanan si waamee fi amma jinnii kootu akka durii hin jiru yookaan seexanni koo akka durii hin jirtuumnaan jedhe maaliif hin jedheen mee kitaaba keessan gadi kennaamee jennaan naa kenninaan gaafan ilaalu kitaaba isaarratti jinniin dhuftee gaafa naa mul'attu 4 duwwaatu naa mul'ate namichi kun 12 qaba ture. Amma garuuf kan natti mul'ate 4 duwwaadha. Jinniin 8 jalaa baddeetti. Maalii yaddam taatee dhumte jinniin keessanii 8 keessatti nam'itee jedhee tan gaafadhe. Isa booddee dhiisee abbeen dubbatinaa jedhe maal ennaan dhiyoodhuma kana jedhatti tokko fidanii ollaa koo kana kaa'aniitu isheenuu mana koo garasii garanaa dhuftee suum yeroo san jettu jinniin kun jalaa babbaddee dhumtee jedhe. Egaa ijoollee waaqayyoo saba waaqayyoo ilaa maqaa Yesuusiin yeroo jennu kana. Mee qilleensa kana irratti harka keessan ol qabaa ifadhaa yeroo namoonni nu kadhachiisan jedhan kan waan salphaa fakkaachuu danda'a. Egaa maqaa Yesuusiin inni nu jennee kadhannu kun jinnii irratti gufuu guddaa akka ta'e isinitti himuun barbaada. Jinnii mana namaa keessaa akka balleessu isa nurratti hojjetu irratti ibidda akka ta'e isinitti himuun barbaada. Kanumaan jinniin mana namicha sanaa keessaa badde hin dhabamte. Jinniin 4 duwwee tafee kadhannaa guddaa taasisaa bulle guyyaa sana. Ani ganama kee mana kootti nan galee bara 93 namichi akkanatti kiristaanota irratti hojjechaa ture kun du'aan lafa sanarraa godaan ani immoo bara 93 gara gooftaatti dhufeen jireenya argadhe. Ameen. Haaleluyyaa. Kanaaf iyyuu inni isinii wajjin hin jiru gootadha inni isinii wajjin hin jiru lolaadha. Ameen. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@1381 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin